Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota hordoftoota yuutuubii Gurmee ICT ashama akkam jirtu akkasumas kanneen yuutuubii keenyaaf haaraa taatan akka mallattoo sabiskiraayibii tuquun beelii isaa irra tuqaatii barnoota koompitaraa fi kan yuutuubii isiniif darbu hordofuun maamila nuuf ta'aa isiniin jenna. Kallattiin gara sagantaa keenya guyyaa har'aattiin isin dabarsaa nu waliin turtii gaarii. Hordoftoota keenya amma akkaataa itti banachuu dandeenyu haala salphaa ta'een isinitti agarsiifna. Biyya keenyatti Itiyoo Telekoom karaa beeksisee jira. Egaan Itiyoo Telekoom namoota teelee birrii fayyadamanuuf waan baay'ee gammachiisaa fidee jira. Viizaa kaardii kana banachuudhaaf aappii teelee birrii jedhamu kana isarratti kan banannu jechuudha. Egaan osoo hin banatiin dura teelee birrii warri fayyadamtan abdeet gochuu qabdu. Pilee Stoorii keessa seentanii Pilee Stoorii keessa seenuudhaan dura abdeet gochuu dirqamaa jechuudha. Kanaaf kallattiidhumaan aappii teelee birrii kana ni bannaa. Erga bannee booddee lakkoofsa bilbilaa keenya bakka kanarratti ni barreessinaa. 225 jechuudhaan dura sana otoo hin seenin bakka gubbaa kana irratti namoonni afaan garaagaraa fayyadamtan fakkeenyaaf bakka kana tuqxu. Eega bakka kana tuqxanii afaan gosa 5tu jira. Fakkeenyaaf afaan Amaaraa kan fayyadaman afaan Amaaraatti jijjiirrachuu ni danda'u. Akkasuma afaan Oromoo kan fayyadaman afaan Oromootti, Tigiriffa akkasumas afaan Somaalee fi Ingiliffa kan fayyadamuuf isiniif salphaa ta'e irra godhachuu dandeessu. Fakkeenyaaf afaan Oromoo irra godhannee fayyadamna. Eeganaa bilbila keenya 917 jennee akkasitti irratti galfanna bilbila keenya. Erganaa bakka itti fufaa jedhu kana irra tuqanna. Lakkoofsa iccitii kan keenya ni galchina. Lakkoofsa iccitii keenya haala kanaan galchuu qabna. Erga galchine lakkoofsi iccitii kun asirratti wanti isin dagachuu qabne teelee birrii fayyadamuu danda'u qabdu jalqaba irratti. Egaan hordoftoota keenya kunoo haala kanaan nuuf banee jira. Kallattiidhumaan gara teelee birriitti nuuf seenee jira. Itti aansuudhaan xiqqoodhuma My Visa kan jedhu viizaa banachuudhaaf waan ta'eef warroota kana dhiiftaniitu gara gubbaatti naqa tokko akkas ol dabarsitu. Egaan kunoo gara jalaatiin bitaa keessanirraan kan argamu viizaa kan jedhu yookiin immoo viizaa koo kan jedhu ni jira. Asitti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. Erga gadi tuqannee booda wantoota lama nutti agarsiisa gubbaa kanarratti. Asirratti argaa jirtu yoo ta'e lakkoofsa kaardii viizaa argachuuf iyyadhu jedha. Inni lammataa immoo lakkoofsa kaardii viizaa koo jedha. Kanaaf dursa warri hin banatin isa jalqabaa irratti lakkoofsa kaardii viizaa argachuuf iyyadhu isa jedhu irratti yeroo tokko akkasitti gadi tuqanna. Egaan lakkoofsa iccitii keenya yeroo galchinu haala kanaan nuuf fida. Asirratti argaa jirtu yoo ta'e virtual visa kaardii kana iyyadheetan naaf agarsiisee jira. Naaf ergamee jira waan ta'eef lakkoofsa viizaa kaardii kana bakka iyyannoo sanatti eeyyee kan jedhu irratti tuqattu jechuudha. Yeroo isin tuqattan kallattiidhaan galmeen keessan akka isinii galmaa yookiin immoo yeroo muraasa booda karaa miiseejiitiin akka ergaan isin dhaqqabu godha jechuudha. Kanaafuu viizaa kaardii iyyannoo keessan kan beeksisu iyyachuu keessan kan beeksisu karaa bilbila miiseejii keessanii isiniif dhufa. Teelee birrii keessan miiseejiin karaa sanaan galu isa ilaallattu. Egaan bakka kana irratti ergaanan iyyannoon achina irratti iyyadhee booda kun naaf dhufee seenee jira jechuudha. Dear customer, your visa card number has been successfully created jedhee jira. Bakka teelee birrii keessan sanarraan dhaqxanii ilaallattu. Yeroo isin dhaqxanii ilaallatan kallattiidhaan yeroo isin dhaqxanii miiseejii keessan laaltan ergaa ammaa isinii fida. Ergasii gara viizaa keessaniitti deebitanii dhaqxanii ilaaltu. Yeroo isin ilaaltan viizaa lakkoofsa kaardii keessanii haala kanaan agarsiisaa jechuudha. Lakkoofsa dijitiiwwan baay'ee ta'anii
haala kanaan banachuu dandeessu. Sana booda immoo karaa tajaajila intarneetii adda addaa onlaayinii fayyadamtan irratti fayyadamtanii galii keessan onlaayinii kafaltii bittaa adda addaa hojjechuu dandeessu isiniin jenna. Kanaaf walumaa galatti viizaa kaardiin kana fakkaata. Galatoomaa isiniin jenna. Toora yuutuubii Gurmee ICT subscribe, like, share godhaa isiniin jenna.